dhugama jettan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Manni kun ganda duwwaa sadii keessatti laftiin kaaree 500 guutuu walii galatti kaaree kuma kun qarqura jirtani. Namni horii coomaa walirratti illee mafuudha. Ammaaf mee honnuma namaatiin deemna. Akkana jira jechuudha. Garaan hojjaan 30 meeqa? Amma dhoomnu tokko lama sadii afur shan jaha torba sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdama digdamii tokko digdamii lama digdamii sadii digdamii afur digdamii shan digdamii torba digdamii saddeet soddoma soddomii tokko soddomii lama soddomii sadii soddomii afur soddomii shan soddomii jaha soddomii torba ta'e hojjaan. Kun duubaan illee lafa gana guutuu akkanatti jira jechuudha. Manatti kana duuba mana kana waliin jira. Qoxaariin galee jira. Kaartaa qofa harkaan gatanii jiranii. Qoxaariin waan galeef kaartaa fudhachuu bulii namni birrii qabdu aan itti gaafatamummaa kiyyaan bulii 15 keessa kaartaa baasuu hin danda'a lafa kana irratti. Kun qoxaariin illee galee jira. Itti dhiyaadha. Gatiin illee xiqqooma 1650.